Ashama harka fuune dhaggeeffattootaaf kabajamtoota hordoftoota chaanala biiftuu miidiyaa jirra jirtu isiniin jechaa nageenya rabbi bakkuma jirtanitti mana manatti isin haa qaqqabu isiniin jedhu. Kan dhaggeeffataa jirtan chaanala biiftuu miidiyaati. Chaanala odeeffannoo gaggabaabaa biyya keessaaf biyya alaa wal duraa duubaan isin dhageessisa. Amma xumuraatti nafaana turaan affeeraa gama kiyyaati. Kallattumaan gara oduutti isin dabarsa. Hidhattoonni Tigraay hidhannoo akka hiikkataniif dursaan humnoonni Amaaraa fi Eertiraa bahuu qaba kan jedhe dura ta'an TPLF Gabratsiyoon Gabra Mikaa'el hanga hidhattoonni Amaaraa fi Eertiraa naannoo Tigraay keessaa guutumaan guututti gadhiisanii baanitti adeemsi hidhattoota Tigraay hidhannoo hiikkachiisuu hojiirra hin oolu jechuudhaan dubbata. Kana kan jedhan afagaa fi raadiyoon Faransaay Firaansis Intarnaashinaal waliin taasisan irratti adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu guutummaatti hojiirra oolchuuf hidhattoonni Amaaraa fi Eertiraa naannicha gadhiisanii bahuu qabu jedhaniiru. Naannichi adeemsa hidhannoo hiikkachiisuu keessatti ofii isaa itti gaafatamummaa fudhachuun hidhattoota 100,000 ol hiikkachiisuu kan ibsan Dr. Gabratsiyoon amma hidhattoonni 200,000 ol hafan hidhannoo hiikkachiisuuf akka waliigaltee Piriitooriyaatti mootummaan federaalaa itti gaafatamummaa isaa akka baatu eegaa jirra jechuudhaan dubbatan. Waliigaltee Piriitooriyaa hojiirra oolchuuf adda durummaan itti gaafatamummaa kan fudhatu mootummaa federaalaa ta'uu ibsuun haala waliigaltee sanaanis naannoon Amaaraa qaama mootummaa federaalaa waan ta'eef hidhattoonni Eertiraa amma mootummaa federaalaa waliin waliigaltee waan qabaniif itti gaafatamummaa naannicha keessaa baasuu hojiirra oolchuu qaba jedhanii jiru. Baayiden filannoo keessaa bahuun isaa waan hin oolle jechuudhaan dubbatamaa jira. Konveeshiniin paartii Rippaabilikaanii halkan eda wal gahanii Tiraamp ifatti kaadhimamaa pirezidaantii godhanii yoo filatan Baayiden mana isaanii kophaa turan jechuudhaan dubbatamu. COVID-19 qabamanii dhukkubsataa jiru waan ta'eef Dimokiraatonni ammayyuu Baayiden dorgommii filannoo nama biraatiif akka dabarsu dhiibbaa gochuu hin dhiisne. Istiraateejiin paartii Rippaabilikaanota Dimokiraatotaaf gorsaan duraanii Biilii Kiliintanii fi Heelanii Kiliintan kan ta'an Riichaard yeroodhaaf malee Baayiden filannoo keessaa bahuun isaanii waan hin oolle akka ta'e himan. Sa'aatiiwwan muraasa darban keessa kan dhagaa jirus kanuma mirkaneessa jechuudhaan yoo dubbatan Baayiden namni biraa bakka isaanii bu'an akka dorgomuuf yoo keessaa bahan dhiibbaatu narra geggeeffama jedhanii dubbachuu osoo hin taane gaarummaaf akka ta'e dubbatu jechuudhaan abdadha jedhan. Haleellaa hidhattoonni Huutii Israa'el irratti geggeessina jedhaniin Telaaviivitti namni tokko du'uun gabaafame. Haleellaa dirooniin magaalaa Telaaviiv geggeeffame nam tokko du'uu ilaalchise waraanni Israa'el qorannoo geggeessaa akka jiru beeksise. Haleellaan kun kan geggeeffame guyyaa irraa garbariitti. Haleellaa kanaan dho'insi mudate nam tokko yoo du'an hedduun ammoo miidhaa salphaaf saaxilamaniiru. Haleellaa kana qolachuun osoo danda'amu dogoggora namni uumee mudate jedha ibsi waraana biyyattii baase. Hidhattoonni Huutii haleellaa kana innatu geggeesse jechuudhaan ibsaniiru. Hidhattoonni Huutii Iraaniin deeggarsa cimaa argatan Israa'el irratti haleellaa diroonii geggeessuu karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaaniitiin beeksisan. Waraanni Israa'el ibsa baaseen haleellaa qilleensarraa itti rufukamuu qolachuuf to'annoo qilleensaa cimsee akka jiru beeksisan. Jiraataan magaalaa Teel Aviv gaazexaa Heertiz jedhamutti akka himetti haleellaan geggeeffame gamoon naannoo sana jiru hundi akka socho'u ta'eera. Foddaan mana gamoowwan naannoo keenyaa hundi caccabanii haleellaan wayii gamoo akka rukute nan yaadadha. Yookaan innaa galee jira gadi bahee wagguun ilaalu gamoowwan hedduun miidhamaniiru jechuudhaan dubbatan. Haleellaan kun kan mudate Israa'el kibba Libaanoositti qondaala waraanaa Hizbollaa ajjeesuu ishee hordofeeti. Dhaggeeffattoota fi hordoftootaan kabajamtoota chaanala biiftuu miidiyaa odeeffannoo yeroo ammaa qabnu kana fakkaata waan nu dhaggeeffattaniif galanni keenya guddaadha. Hanga odeeffannoo biraatiin walitti deebinu nagaan nu turaa affeeraa gama keenyaatiin.